Welcome back. Aganagaan deebitan, aganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Shama hordoftoota podcastii Ilma Hormaa. Akkam bultan, akkam ooltan, akkam jirtu, jajjabaattu, maali jirtu? Seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa eessaa kaanee as geenye jedhu sana deebii qubsaa argamsiisuu fi jaalawwan garaagaraa qabsoo bilisummaa Oromiyaa keessa qooda fudhataa turan yeroo yeroodhaan affeerree seenaa isaan keessaa qooda fudhatan jaallanni isaan waliin ture rakkoo isaan mudate dirree qabsoo isaan keessa oolan irraa barnoota seenaa argatu itti fufnee jirra. Marsaa saglaffaa kana jaalle bayyaan kadir takka ummoo jaal hundee waliin marii gaggeessine amma dura isinii tamsaasne marti keessanuu dhaggeeffattanii jirtan ka jedhu abdiin qabaa. Warri hin daawwanne jiraattan irra deebi'aatii mee daawwadhaa waan garii faayidaa qabaa irraa argatuu dandeessan ka jedhu abdiin qaba. Egaa sanumatti fufuudhaan hadhammoo kutaasni qabannee jirra. Egaa kabajamoo hordoftoota keenya jalqabarraa kaastanii hamma dhumaatti akka nu waliin turtan kabajaan isin affeeraa itti dhiyaadhaa. Jaalmoo ifaa fuudhee dirree qabsoo dhaqeetiin jedhe namoonni achi keessaa jeequmsi waan ture jeequmsi san sirreessuudhaa fi tarsiimoo qabsoolee sirreessuuf akka dhaqeetiin jedheen egaa inni namoonni miseensonni achi keessa jiran warri akka Jaalnagarii Fayyisaa fa'aa warri akka Isheetuu Latuufaa namootni hedduun warri akka Obbo Zagayyee fa'aa warri akka Obbo Abiyyuu Galataa fa'aa namooti hedduun qabamee kutaarraallee qabamanii bakka hundaa qabamanii jechuudha. Jeequmsan keessatti achitti illee qabamee akkaataan itti qabamee fi maal jedhee hedduu rakkisaadha. Qunnamtiillee hin turre eega isaan qabaman booda silaanii bahuu nama danda'a ture nagaan qunnamtiin hin argadha ta'ee bahuu nama danda'a ture. Maaliif nama biraan bulu mana hoteela yookaan mana daldalaati kan bulu nama lama waliin jirra kanaaf bahuu hin danda'e carraa bahiisaan silaa hin qabaa ture qunnamtii dhabuurra kan ka'e wanti sun mudate jechuudha. Kanaaf gabaabamatti ani Shaggaritti si mudate sun moo magaalaa biraatti? Shaggari tayyee. Qabamallee shaggarumatti kan hidhamallee shaggarimatti. Kanaaf wanti keessa dheeraadha. Maaliif karaa biraattiin namoonni warra akka Jaalnagarii fa'aa dubbatan fakkaatu uumaa waan keessa deebi'ee dubbadhu hedduu waan barbaachifnee fi asumarratti gabaabsaa garuu akkaataan itti qabamee wanni waliin qabamee dokumentii የህብረት እድገት የምርት ማማል ከየቶኮ ከንደርጊ ቶኮ ጃልሸቱ ነብራ ካየቱሬ ኢሳወሊን ቀበመ አመስ ኑትነማ ለማ ቱሬ ከኒ ራፈቹን ቀምነ ነም ለማንሰን ነማሰን ሸከው ሁመኪያ መና ህሪባ በከብራ ጎዴፊ ኡፊ ኪያሞ በከብራ ቡሌ ዮ በከሰንጂ ጅራደ namootni naquunnaman sunni bakka sanii yoo dhaban telefoon itti wal arginu waan hin qabne yoo ana bilbilee isaan qunnama. Kanaafuu isaan achitti eeguu qaba jedhee mana hirribaa achuma jijjiiradhee manuma hoteela san keessatti jijjiiradhee utuma achi jiruuyi bakka ciisutti na qaban jechuudha. Halkan san qaamni kiyya na beekee jira. Waan guddaa tokko nutti dhufuuf deema jedhee beekeera garuu qabamiinsa fi maalii kan hin dhageenye. Otoo dhagee taate salphaa turee bahuudha. Amma otoo cinqataa jiru qaama kana namni gurraa achi guddaan tokko dhufee achi ganna qabana tumaa maal godhaa isa harkaa ba'a. Dhugaan isin jira sadarkaa paantii kii ofirraa baasee qullaa ciisutti shaggarin keessa sadarkaa san gahe. Otumaan kanaan jedhu laftummaan bariitee yoom asii ba'a otoo jedhu balbalatti rukutaan. Hin galan. Atinkasa maaltu ta'ee kun gabana nama sadi ta'ee dhaabanii nam tokko moona sakattaa harka ol qabu gaddeeftee sirkunnan jedhanii itti kolfaa harka kiyya ol qabadhe
Paantiin kaana dhugaas ni jedhaan akkuma ni jedha san paantii san isii kaadhaa surree kaadhaa dhaabbateen hin kaatu. Na cinqanii akkasitti booddee eega wayyaa kiyya keessa sukkuumanii waa tokko dhaban firaash ol qabanii kitaaba san fa'aa argatanii maqootii namoota kan jaalasheetuun fa'aa irratti qabsiisa qabatan qabsiisa isallee argatanii akkasitti qabamee jechuudha. Qabamee karaa ganda dargii deemee karaa mana dargi Tsibaatee jedhan yeroo sanii achi dhaqee nageessanii achi otoo mana hidhaan geessanii karama gubbatti namichi waliin dhufte eessa jiraa jedhan. Namichi obboleettii isaa jalaa ilmi du'ee deemee jira. Eessa deeme? Nuuraa horaa deemee jedhan. Nuuraa horaan kun karaa abboomsaati yookaan karaa hararraa deemaniiti olancitiirraan itti dhaqanii jechuudha. Achi deemee jedheeni yoom dhufa jennaani torbaan tokko booda gaafa akkasii dhufa jedheeni. Amma sila waan hedduun irratti hojjetan sababa kanaan waan hundumtuu harkaa fashalee amma argachuu hin dandeenyu kan argachuu hin dandeenyu. Mana isaa beekta mana isaa hin beeku eessatti sitti dhufa bakka kanatti dhufa. Yoom sitti dhufa gaafa akkasii natti dhufa. Sa'aatii akkamitti dhufa sa'aatii akkasitti natti dhufa. Akkana jedheenitti ofirraa qabbaneessee amma fuudhanii naan deemanii mana dargi Tsibaatee gaafa nageessan matolaqaa isheetu jedhama du'e naan jedhanii dhiyoo kana namarraa dhaga'e. Gaafa ol seenu asii biloo nasaa wucii naan jedhee asii akkana hoggana gana isaanii xarbeeza jala seenee harki isaa akkatti qarban rukutamee wayinee tabalaashoo naan jedhe abbalaashachiin cawte bishaalloo naan jedhe. Booddeen akkan naan jedhaan yeroo san jalaa bahee jechoota hamaa tokko naan jedhaa ture asii minaamin kalloo uffattuudha maal akkas naan jechaa ture. Kalloo uffachuu keessan dhiiftanii yoo qabsoo maal finaa baatan eessatti beektanii bilisummaa fi maali kan naan jechaa ture. Amma nama Getaachoo sadaqaa Getaachoo isaa fuudhee hidhina taca'uutibbateedheen. Amma isa jajee dhaqiitii toorchii godhi ajjeesii akka barbaadetti taphadheen naan deeme inni mana hidhaatti na deebise. Maaliif namicha san qabachuudhaaf jecha nan tuyne. Amma sababa kanaan gaafa mana hidhaa san keessa dhaqu matolaqaan dargii tokko hidhamee jira basaasa si'aayetumoo maal jedhanii achi keessa jiran. Manni hin qorraami waan biraati. Lafti hedduu qorra. Taa'uu dadhabee firaash isaa fiixarra taa'e. Taa'ee isa bira taa'e namni keenya tokkollee hidhamee waliin jira. Taa'eetiin jennaan. Keetiin maxxaa mindinoo isarraa caakkaan maxxaa biloon nyaalinaa min ስትሰራ ነበረ ምን ስታደርግ ነበር jedhee na gaafate. Gaafa na gaafatu na gaafachuu hin dandeettu jedheen. Atillee hidhamaa anillee hidhamaa akka keetiitti na gaafachuu hin dandeettu jedheen. Amma namni na bira jiru sun inni yellobbatim jedhee sila lakki isallee jedhee isa akka qabbaneessu inni yellobbatim jedheen akkas na biraa deeme hiiqee. Amma bakka kiyyarraa ka'ii deeme hin ka'uun jedheen. Mana hidhaati rakkinni ichi ያልበሰለች ያልቆረጠመች ማናጀር ያልባሳን ቤኩ ናንጀናቲ አይለ ዴብሴ አማ አስለቃ በዳ ተቆጅራ እንዲሙ ማልጃኒ ንምሳን ኢሰዋሜ ነምች ኩኑ በከጊራ ታይ እንከ ኡናንጀደ ከናፊ ነራካሴ ደኔ አጭላቂቲ በከ ዋታ ከንጅረ ቁላሰን ታይ ናንጀደ ነምሱንለ akkasitti ka'ee bakka san gaafa dhufu qorri isaa waan hamaadha. Amma inni daqiiquma 10 keessatti jijjiiramee namni aslaqaan Oromoo tokko dhufee balbala nurraa banee aduun hin jirti. Aboo qorradheen jedheen. Ati nama kenna afaan hin beektan jedhee afaan hin beeka. Kottaa egaa maarree maal rakkate kottaa inaan jedhe Muhammad jedhaniini nama cirooti. Taa'inaan jedhee balbala dura taa'e. Kun asirraan aaree naan bakka itti keessaa dhiisiti ati as taa'e naan jedhe. Booddee kartoona wayii naa kennee akkasitti achi taa'ee booda nutti cufanii jechuudha. Halkan sanillee booda hirribaa fi warra nu qoqqoodanii
Abbaa biyyuu kana fa'aa baay'ee rukutamee jira. Waa socho'uu hin danda'u. Isuma fatti maxxannee isaaniif kartoonaa fi wanta garaagaraa illee firaasha illee waa fidanii jiru. Isaanuma bira bullee guyyaa 3-4 oollee egaa akkasuma deema. Gaafa amma baallamuuf torbaan tokko taa'ee amma torbaan kana tokko sana waa tokko nan gaafanne. Taa'ee gaafa naan deeman Beeraayii Tiyaatir jedhamti. Mee akkamitti dhaabatte? Akkamitti dhaabadha? Yoo dhufan hoo waa harkatti qabatee dhufa. Yoo dhufe eessatti dhufa? Asitti natti dhufa. Gaafa inni natti dhufe isa fuudhee deeman. Amma hin dhabate. Yoom dhufaa naan jedhe gaafa jala buusee jira. Guyyaa kamisaa torbaan irraa guyyaa kamisaa hin dhufaan jedheen. Akkasiin dhufa hayyee ammallee oduma akkasitti naan ta'an naan soban namichi egaa hamma bultii 15 kana keessatti deemuu danda'a waan jedhu sammuu ishee keessallee waan jiruufi wanni waan akka illee hin shakkine. Amma gaafa lammataa kana qotee bulaan shawaa tokko dhufee wani na gaafata. Baasiin 3 karaa kam deemaa jedhee na gaafata. Ana akkasitti dhaabbatu. Ani beekuun jedheen amma hin beekuun nan arrachi kana didi achi achitti fiiganii marsanii qabu itti qabanii namicha duruu morma hodhanii maal jedhan. Maal namichi kanaan jedha kanaa miti lakki maal godhe baasii na gaafate. Maal siin jedhee ani hin beekuun jedheen na biraa deebi'e. Hin sobda namichi kabaluudhaan maal dhadhamas hin sobda waan nutti himina abboo isaa miti namichi miskina akkanatti jedheen. Akkasitti እንደዚህ ነው እንዴ ናን ጃኒ ነምጭ ደም ያኔኒ አነ ፉራኒ ናን ደቢያኒ ማኔ ዳት ደቤ አማ ዮም ጀናት አማ ጉያ ሰዲ ቦዳ ጉያ ሰዲ ቆፈ ከነፍ ጉያ ሰዲ ከነፊ ጉያ ሰዲ ሰነ ተማጀን ተርባን ሰዲ ገነ ወልማ ገሰቲ ነምጭ ሀመሩማቱ ዩ እንቀበምኔ አከስቲ በ አኒ ማን ሄተን ደቢሰኒ ሰምቦዴጋ ኦርማታ ዋን ገራ ገራ ቱሬካ isiniin jedha. Seenaa ajaa'ibaati. Rakkoo jajjabaalleeti. Hidhaachuma eenyu dargiitti moo maakalaawii bakka jedhanutti isin geessan? Hagam turtanillee hidhaa sana? Ani ka hidha jalqaba akka hidhaan manuma dargiititti gara ji'a tokko ta'ee gara ji'a tokko wayii manuma dargeettidha. Dargi xuratee san jalatti jirti achitti hidhame. Jaalnagar fa'aa waliin obbo Zagayyee fa'aa waliin obbo Abbiyyuu fa'aa waliin obbo Damisee nama hedduu jira. Nama maqaan isaanii baay'eedha. Isaan waliin achi turree booddarra lafti hirribaa xiqqaateenaan Maqqalaatti nu dabarsan. Maqqalaa ganama beekamaadha. Waamaniitti achitti nu qoratan jechuudha. Dargi xuratee beeksanitti nu qoratan. Achirraa deddeebi'aa turre. Manidha immoo waggaa 3 Maqqalaawiin ture. Gaafa waggaa 3 ta'ee hin jedhu amma ani fira hin qabu maali na gaafatullee hin qabu maali jedhee marmaanii kiyyatti himee kanaafi kalchaleetti akkana dabarsan jedheeni. Wanni keessan haadhuma ta'anii ji'a waggaa 3 eegan teessa mooddeessan 3 booda hin dhumate waggaa 3 fi ji'a 4 sadiitti gara kalcharraa eega bu'ee jechuudha. Aga waggaa 3 sana nammee dhufee akkasii iyyaafate hin jiru. As buutee keessanuu beekaa firrinuu. Maqammaan kunuu kan itti ba'e tokko kana. Hundeeni maqaa qabsoo jaalala qabsootii fi oromummaa keenya ibsuudhaaf kan hundee baafadde. Amaanii fi maaliin kan gabrallee kan itti dhimma bahaa ture maqoota hedduudha. Kadhumarratti natti hafanii hundeemaa fi amaan kana. Amaan kana maree qofatti achi gabbee namna beeku hin jiru. Fira kiyyallee akka ittiin himanne duraanuu barbaadaa turanii hedduudhaa fi hedduu rakkisaa turani. Maaliif akkuma reef isin jeessan ijoolleen gartuu kubbaa tan amaaraa suni gartuu kubbaa 3 jira. 3 keessaa tokko nuhi 2 amaarati. Gartuu san keessa warri tiim liidarii fa'aa turanii maal jedhan kuni dabballee ta'an. Maalummaa kiyya waan beekaniif jecha warra keenya qabsiisuudhaa fi hidhuudhaaf baay'ee rakkisaa turan. Kan kanarraa ka'e lakki hin beeknu hin badee kanaan durallee badee jira akka badee hin beektaa tuyyuu
ammallee waan nu rakkiftuuf hin qabdu nuti hin beeknu gara inni deeme waan ateetu kunillee immoo nu hin galu jedhaniini akkasumatti horii kennaa deegaa maal hin beeytanii horii kennaatumaan jiraatanii kan kanarraa ka'e maqaa nam tokkotu fira kiyyaa as jiraa itti himne. Egaa waggaa 3 san fixadhee 3 fi ji'a 4 san fixadhee karchallee bu'ee karchallee keessa gara waggaa 2 taa'e booda fira kiyya nama mucaa loltu tokko jira suutan jedhee isa walitti hiinee wal barree wal dubbifnee innis eessa akka ta'e anillee eessa akka ta'e gosa eessu maal kana Oromoo gosaa wal gaafatu jira. Akkasitti wal gaafannee walitti dhufnee karaa tokkotti soddaa taanee booddee warra keenyatti ergadhee jechuudha. Otoo maqaa kiyyatti hin himin. Akkasitti abbeeraan kiyya mana hidhaa san keessatti natti dhufanii fira kiyya argachuu eegalee jechuu kiyya. Mana hidhaa san ani waggaa 6 fi bultii 40 ture. Waggaa 6 bultii 40 ture kana achi keessatti baay'ee colleedha. Barmoota illee dhiisee maallee dhiisee achi keessa nagadas maalis kaasee kaanuma kanarra fiigee ani karaa itti bahuun barbaada. Wanni barbaadaa ture karaa itti hulluuqanii bahanii barbaadaa ture. Poolisoota illee walii gallee maal achi kaaboo jedhanii nama lakkooftu maal kanallee walii gallee amanamaa jedhanii baay'ee na jaalatanii walii gallee hedduu nagada kanas jalqabnee achitti mana shaayii fa'aa fiimnaa halkan gaafa sanbata guddaa kana galgala horii namoonni argataa shaayii tanfinnaa yoo xiqqaate 400 arganna halkan tokkotti argadha jechuudha darsiisee. Achumarraan amma maal na godhani akka hidhamaa lakkaa'ee isaanii gabaasu warra achi keessa kaabboon achi keessa akka walii gala akkasitti na ramadanii ani nama lakkaa'ee galchaa galgala hamma sa'a 9tti isaan bira turaa. Horii argadhu san keessaa isaanillee hin kennan nyaachisaa hin dhuganii bilaquuti shaalaa nuun jedhanii otumaa jedhan lakka yaaltawasanii yaaltagallatseenoo jedhanii otumaa kana jedhan namootiin achi keessa turanii hedduun beekanii achi keessatti akka namoota walii galu achiin amma maa karaa dhabeennaan mana yaala deemuudhaaf. Mana yaala dhaquudhaa fi baallama fudhee maal sababsadhee ilkaan sababsadhee dhaqee ilkaan sana achi na baasanii na laalanii jennaan uratee jira waan achi keessatti nyaatantu hedduu badaadha na uratee jira milikitti hin jedhan ammallee hiriyaati keenya tokkollee akkasumatti inni garaaja alaa hojjetaa innillee odoo garaaja hojjetuu mana milik kan akka deemtan jedhee mana innillee tolfatee ammallee jaalli keenya tokkos akkasumatti isaafillee ilkaan mukaan ammaa tolchine sababa kanaan akkasuma deemteennu maal jennu qophoofnee achirraa waan barbaachisu qindeeffannee waan karaa itti dabarullee waraqaa achuma keessa teennee tolfannee horii hin qabaa rakkoon hin jiru. Akkasaniin achuma keessaa banne jechuudha. Achi bannee karaa Wallaggaa dhaqnee Dambidolloo jaala keenya fira jaala keenya warri jaala keenya tokko achi jira. Isaan bira hin qo'annee isaanillee sodaannee bira dabarree guutoo sooyyamaa jedhamti naannoon suni nama beeku qabaa namni suni achi hiriyaa isaanii ture duraan nama san bira dhaqnee nama san bira gara baatii tokkoo fi wahi bira teennee achi nu tolchanii karaa achirraa kaanee karaa Gambeellaa kunnee jechuudha. Karaa Gambeellaa kanaan gaa Anyookitti nu kennanii waan jajjabduu bira darbuun qabne keessattuu Gambeellaa san keessatti kan nu mudate
basaasni gaafa Daawudiin fa'aa qoricha nyaachisan keessa nam tokko kan jedhamu tokko ture. Basaasa ture. Ammallee dallaala deebi'ee ammallee dallaala. Akka itti dhagahe hin beeknu. Gamas baduu keenya dhagahee halkan ka'ee nutti dhufe. Halkan ka'ee nutti dhufee namicha nu bira qubanne qabate. Waliin hojjetaa turan isaan jechuun akka dallaalummaa waliin hojjetan. Kanaaf wal quba qabanii nu bira dhufe. Hirrifannee waan jennu wallaalle. Amma maal goona wanni goonu jira. Tole. Amma akka wanni goonu yoo jiraate Nagaasaa Kumsaa obboleessa Kuwee Kumsaati warra isaati achi jiru. Amma ati nurratti fali jenneeni booddee nuti horii tokko harkaa hin qabnu. Fixannee jirra. Tani harkaa qabnu gara 400 meeqa. Kanammoo inni isaaf hin gahu. Waan goonu waan hin qabnee fi mallatteessanii rakkinni akkasiitti nu waliin ture. Abaloo akkatti nu waliin garafamee miilli isaa ciccitee maalii ta'eetiin jennee sadarkaa sana irraa lubbuu keenya baafachuuf baane. Kanaaf yoo nu dhiifte hoo jennee kadhan abadan jedha. Amma dhumarratti maalitti walii galan ga'a? Dhugaan isin jedha ji'a keessa barreessee waraqaa warra isaatitti horii akkanaa akka kennitaniif jedhee barreessee fi akkasitti warri liqeeffatee horii sana nama saniif kenna. Talammata achirratti kan mudatte ammas otoo tanaan jirru mangistuun dhufe. Akka jirutti basaasa gadi naqan otoo achi keessaa hin ka'in. Amma ይሄው መጣልሽ አንበሳው ልጅሽ ይሄ መጣልሽ አንበሳ ልጅሽ የቻ ገድኑ ይራራ አሁን ተተተና መነሻይ ተተተና ወያ ቡቱ ፈነ ጅራ ኦቶ ከመተን ሙሮ ደርበኒ እንዴማኒ ሆማን ደበኒ በሳስ ነመቶ ገጋፈታ አኮ ጨራን ብረ ደርበኒ ጨራ መከን ብረ ደርበኒ እንዴማኒ ጋሳን እንዴማኒ ተንጀራ ቦደ manatti ol dachaanee manaa gadi hin baanne manuma odoteennu nu anyoo akka wayii nu qopheessanii galgala gaafa lammataa achirraa kaanee jechuudha. Achirraa kaanee karaa ganda karaa dirree qabsootti akka deemu taane. Akkana isiniin jedha waan kana immoo yoo dubbadhu ammas hedduu waan bira daddarbe. Hedduu bira daddarbe wamma mana hidhaa kunuyyuu waan xiqqaa miti. Achirratti maqaa namaa dha'uu maalii gochuun kun hedduu bira darbe kan gaggabaabsee tumaan bira kan darbe kana akka naa beektan jechuu barbaadetti. Ayyee mee waa lama asirratti egaa wanni kun seenaadha. Namni gariin manni hidhaa waan isiin taateen beeku keessaa gaafa amma dargii eenyu sana hidhaa turtan. Maalfaa kan isin gaggaafataa turan kan isin jabeessitee beekuu barbaaddu maalfaa ture hogguu laaltanadha. Wanni isaan barbaadanii namoota nurraa hafan yoo jiraatan kana barbaadan. Namoota nurraa hafan namni tokko kan torchii keessatti fa'aa harkaa baatee himee fi yoo jiraate malee namoota tokko kan nurraa hafan kana hin qabsiifnu kana. Garaa kiyyatti ani jalqaba ofii garaa kiyya muradheetiin seene. Namni tokko kan maqaa kiyyaan qabame hin jiru. Kan namni tokko kan tokko malee hin jiru. Ilmaayyuu namoota waliin hidhamanii jiru. Bakka fincaanii ifatti dhaabannee akkanaa fincaa'aa surree keenya gabbaafannee alatti fincaanii barmeela keessatti achitti fincaa'aa abaluu maqaadhee yoo dhoftallee hin qabu. Abaluu maqaadhee yoo dhoftallee hin qabu. Warma achi hidhamee waliin jiru. Aballee maqaadhee yoo dhoftallee homaara akkuma qabu kana fa'aa waliin dubbachaa ture. Lammata waan diinagdeeti. Waan diinagdee kana soorsiisaa akka gaarii beekuu barbaadan isaan. Kana abadan kan namootni qoratanii natti inni fuudhee deemen jedha. Fuudhee deemen. Inni fuudhee deeme fuudhee deemen. Bifa sanii ofirraa fixaa ture. Wanni hedduun isaan qoratan namoota adda hafanii fi qabeenyaan ala jiru. Eessa akka jiru, eenyu bira akka jiru. Qabeenyaan sun deemu hin deemne isa mirkaneeffachuu kana wanni isaan hedduu qabanii wanni nama jedhan. Kanaaf
waan guddaa garama ufumatti fudheetii dabarse kana jaalawwan warra akka jaallan garii fa'aa quba qabu waan tokkollee waan irraa dogoggore hin qabu. Ayyee egaa hidhaa nama sadii baatanii naa gala namni lammaffaan maqaa dhooftaniittu ta sadaffaan eenyu ture? Ka hidhaa waliin baatan. Nagaasa Kumsaa maqaa dhooftan sana. Daawud Ibsaa. Okay, sin sadeen waliin ka turtan. Hayyee. Ati kabaan inni sadeen. Hayyee. Egaa sadeen keessan warri Anyuwaaq gara qabsaa'onni jiranutti sin geessan. Gama karaa kunnee Anyuwaaq hin bira dhaqnee Anyuwaaqonni fuutee Anyuwaaq biraatti nu dabarsite. Anyuwaaq biraatti nu dabarsanii egaa jidduu kana sila yoo guddate guyyaa 3-4tti kalaquu dandeenyu yoo xiqqaate torbaan tokko ta'en. Torbaan kana keessatti torbaan tokko kana keessatti nyaanni jiru dhugaatiin hin jiru. Isaan waan akka farsoo jedhanii naqatanii irratti wal sirban halkan. Keessattuu annaan ta'u wanni sun jechuun yoo afaan hin qabe naguba. Galii qimsuu hin dadhabe. Jaalawwan kiyya kun garuu hin dhugan homaa rakkoo hin qaban isaan duraan beekaniif kan hin beeku. Maal jedhanii naannoo kennetu waan san bordoddee jedhanii waan furdaa wahiiti. Maqaan farshoo itti jarre. Garuu farshoo miti waan akka bordoddee wahiiti. Mishingaa kana tumanii akaawaniiti akka waan dhuubaa wahiiti. Dhuuba basoo beektan taate dhuuba basoo tokko bishaan bulbulatanii dhugan waan akka jisan. Ani suman naa ta'uu dide maaliif xiqqoo isii waan lafa ooleef garaana gubaa hin dadhabe hedduu cinqamaa ture nyaata dhabiinsarra isaan sunillee cinqaman jechuun odoo hin taane xiqqoo narra hin wayyaan. Ammas namichi gaafa asii nuun deemu karaa nuun bade. Maaliif halkan taphataa bulan. Inni machaayaa wanti sun nama macheessiti machaayee jira. Amma gaafa deemu karaa fuudhee mugii jedhanii karaa mugiitti karaa loltuu qubatteetti loltuu dargii qubatteetti ol nuun qajeelee nuun deemnu hin beeknu. Wanni gammoojjii keessaa. Amma otoo deemnu allaattii wahii wanni irra marsiti waan akka ashawaa jira laga wahiiti laga san irra marsiti. Achi bakka allaattiin marsitu kana wanti jira bishaantu jira jedhee nuun deema. Amma deemna biran kennu deemna amma mee dirree wahitti baanee amma itti dhiyaanne nuun jedhani. Gaafa itti dhiyaannee allaattii amma gatteettee ol kaatu argu asiin kottaan jee achuma seenne. Gaafa seennu bishaan hin jiru yoo akkana bakka bishaan san inni hin beeka caqacha kana haadhee bishaan nu keessaa baase. Bishaan san dhuyinee qalbiin xiqqoo si gannu deebite gaafa achi as gara galleetiin hin jennu leencaa haa ta'u qeerransa haa ta'u bineensa wayii ajjeefatee allaattiin wanni isa irra marmiti. Reeffa isa irra marmiti. Raqa isa irra. Amma raqa isaan argatte nyaanni guutan hin jedhe. Nyaanni eessa? Kuna guutee miti maal taate hin nyaattani? Isin leeqaa nuun jedha. Abboonni kutatee miila tokko kan gama tokko hin tuqamin jira. Karaa immoo akkasuma yaa'u kana muratee wanni rakkaatee ulitti suuqatee nuun ka'e. Gaafa amma nuun deemu kana karaa dhufnitti kaanee deebine. Amma irraa galtee eega bishaan dhugee xiqqoo haara galfateetiin jee booda irraa galtee akka karaa badee of beeke. Amma karaa arbaatii fi gafarsaa kana qabannee karaa dhufnarra deebine. Ammoo karaa dhufnarra deemnee miti akkamitti karaa kan nuun deemte. Beena waan goonuu qabna hin deemne. Amma jidduu kanatti jaalli kiyya nagaasan dadhabe. Dadhabee deemuu dadhaba. Gaafa deemuu dadhabee tani jedhu kana namichi hin fiiga. Eenyu waliin haa deemu. Amma Daawud jala kute. Yoo fagaatee kararra taa'ee nu eega. Namicha qabee humnaan qabee nu eega. Amma gaafa bira geenne anaa fi nagaasallee namicha kanan ajjeefne.
yoo ajjeefnu karaan argamu maal goona? Amma aaree Daawititti kaane. Daawutiin lolle. Inni lolu jala tasgabbaa'ee yoo gadhiise hin argannu karaa deemnu hin beeynu. Kanaaf daggala kanatti dhumurra namicha kana jala deemee qabaa nuun jedhe. Aboo atiif inni illee tokkuma inni yooma amanu nama rakkate nama dheebote nama beela'e waan jennu wallaalle. Otoo akkas ta'u inni obsee fuudhee qabee nuun eega. Amma laga wayiitirra geenne laga namni irratti nagaateen irratti waa waaddattuu fi waa bilcheeffattu kanarra geenne kanarra gaafa geenneetiin jennu amma asuma buluu qabna jennee achi nu bulche. Bishaan calaltuu bareedaa jira. Borofni gamaa gamanaan bishaan seenee dhugaa maal goone tumaa gochuu hin dandeenyu. Akkasitti bakkuma sabbullee bishaan san dhugnee ganama asiin ol qajeelannee karaa dhufne keessa deebinee amma deebinee akkas nu dalga shaffaata nu kuchisiise amma muka muramaa wahii kan torbaan tokko taa'e fa'aa argine amma naannoo namaatti dhiyaanne jenne otuma deemnu laga keessa deemnu lafti gubaadhaa gubamtee jirti citaan daggalli gubaan kun nama deemsisu kopheen nu deemnu tun cirrachitti galee miilli keenya dhumatee jira otuma deemnu amma nama muka wahii push argine dhageenne. Namni jira callisaa sagalee keessan gadi qabaanu jedhee amma teennee hara galfannee otoo deemnu loomii argannee loomii san murannee loomii san xuxxuuxaa gandatti ol baanee jechuudha. Gandatti ol baanu ganda koomotii manuma tokko amma waan nyaannu horii nu kennee jenneen horiin naannoo keessatti waan jettan hin beekuun loozii yookaan ocholanii kan jedhamu nuu fidee. Ocholanii san birrii shilingiidhaan bitannee nyaannee quufuu dadhabnee ammallee dabalannee ocholanii san nyaannee achirraa kaanee karaa ganda ofiitti kunne jechuudha. Dura taa'aa isaaniitti kunne nu kuchisiisan. Amma gaafa dura taa'aa isaa bira inni kun nagaatti nu jennu biraa kutee dura taa'aan sun immoo isleeqaa otoo nu jedhu guyyaa sadii achi nu bulche. Achirraa kaanee ammallee ganda farsoo itti dhuganii itti sirban tokko dha'edha. Amma isaantu isin geessan hin jennee achi nu geessan. Gaafa dhiyoonni sunillee sirba malee waa'ee deemsa keenya maaliif tokko illee quban qaban. Kaa sirbaa karaa taphadhaa karaa maalii godhaan nu jedhanii ani gara itti sirballee hin beeku daawwitiitti fakkeessa. Takka nagaasallee itti fakkeessa. Isaan illee hin beekani. Qaamni isaanii bakka saalaa kana dhufatan malee qullaadha. Amara kon qabu ini wajjin utaalanii ati faranjii naan jedhan. San maaliif an akka itti utaalan sin beeku maallee hin beeku jajjiif odoo hin ta'in hundumtuu natti faallaa gala. Waan faallaa natti gala ta'ee fi waa takka illee irraa beekuu hin dandeenye akkaataan itti utaalanillee maallee hin beekne. Isaan jalawwan kunuus ittuma fakkeessu malee waa takka waltuun dhufu waan isaan sochiin isaan godhan kun. Odoo akkasiin amma ganda tokkotu nu dabarsan ganda tokko nu dabarsan naan amma ganda sun illee loltuun karaa san deemti gaara jira gara reediyootti quunnaman san booda beekne. Gaara coomaa nuun jedhan. Gaara coomaan kun koodii reediyoo irratti quunnaman. Amma namichi sun marqaa ofiif marqatanii nuufis kennanii nyaannee achitti akka gaggabuu ta'e jechuudha nyaata torbaan tokko nyaanne. San nyaannee xiqqoo akka hara galfannee bultanii deemtan nu jennaan abadan bullee hin deemnu jennee. Bullee hin deemnu amma nu deemsa. Amma gaara ol dhaabbatu tokko akkasitti nu ol bahee xiqqoo akkas qarreetti ol bahee qilleensa baddaa kan xiqqoo si argachuuf ta'u sagliin tokko nutti dhuftee jechuudha. Dhaabbadhaan nu jedhanii dhaabbanne. Isin maali miseensa bilisummaa Oromooti. Miseensa bilisummaa Oromoo kan harka qullaa deemu kun immoo eessaa dhufe? Nuti miseensa bilisummaa Oromooti. Nam tokko dhufee nu haasofsiisu jennee daawwiti achi ture akkasitti daawwitiin goonee fi daawwitiin dhaqee hin haasofsiise akkasi amma yeroo isaan reediyoo godhanii kaambitti reediyoo godhanii namni keenya tokko akkasitti kun dhufee jira. Nu bira gahee jira akkam goonennaan isin itti fufaa deema nama isaan geggeessu godhaa fi
waraanni hin simate ani lafa bishaanii tokko jira zokor jedhanii lafa zokor san achi timtu dhufanii jechuudha. San dura nuti achirraa isaan walgeetiin hin jenne amma biyyi akka nagaa akka taate qalbiin keenyas gad deebi'ee jira. Sammuun keenyallee xiqqoo haara galfatee jira. Kaanee ganda tokkodha inni ganda san dhahinaan aduun dhiitee bula hin bulle gaafa kan sa'aatii 9 gaa tilmaamanii isinitti himataatii kan hin qabnu. Laga tokko san dhahinee laga tokko gaafa dhahinuu wanneen qurxummii fa'aa gurguranii maal gurguranii qurxummii kana goggogaa kana jira. Qurxummii goggogaa kana bitannee waaddannee nyaannee qaama keenya dhiqannee kana teera fi maalii deemtee dhiqannee saamunaa harka shanni moomee kan bitanne isalee dhiqannee nuyi nyaata galgalallee qopheeffatee nyaatee nyaatuudhaaf qophaa'aa jiru waraanni nutti dhufee jechuudha. Waraanni nutti dhufee waraanni fuuna waraana keenya inneenillee waraanillee nama achi dhaabbatanii nama nutti erganii isin maali eessaa deemtan garamii dhuftan maalidha maali jedhanii qoratanii akkasii abbaan muraasatti jira abbaan muraasaa suni abbabee jedhanii abbabeen suni akkasitti nu simatee nu ta'uu beeknee nullee immoo isaanillee waraana adda bilisummaa Oromoo ta'uu beeknee naannoo isaanii espelleetu jira jeeqama guddaa jira beeknee ayyoo qophaa'een asin bultanii qophaa'an nu jedhanii waan duruu qopheeffamne teennaa insoola keenya hidhannee kaane waliin kaane halkan san deemaa bullee karaa makiinatti jira karaa makiinaa san murree akkasitti ganama lafa shakkiitirraa gad baanee jennaan isaan nyaata qabanii daakuu kana marqa keenya nyaannee akkasitti karaa kaambii faashim jedhamti faashimii san geennee isiniin jechuu barbaadeeti. Ayyee barakaa argadhaa waaw baga jiraatanii dhugumaan namni qabsoon kun karaa dheertuu fi hadhaa hedduu keessa nama dabarsiti baguma jiraatanii egaa achiin kaampitti illee baatanii humna waraanaatii fi hooggana eenyufaa wal argitan achitti egaa akkam ta'e achi kun waliin baatanii qabsaa'otaa waliin warra dirree jiruun. Jalqaba saliita agarree lammata muraasa kan simatee sangalee gaafa dirree seennu juga gammachuudhaa fi meeshaa qaban hundaa dhukaasanii gammachuu nu simatanii waraanni gammadee daawudii achi abbaa saglii ture yeroo san humnitti waraanaa gaafa inni qabu san xiqqaadha. Itti gaafatama abbaa saglii ture kanaaf hin beekanii seenaa isaa beekanii hin barsiisanillee kana hedduu gammachuu kanan jedhamu amma sadarkaa alaatti illee guyyuma san keessatti karaa alallee dhaqqabdee karaa alaatti illee miseensi ala jirullee akka ba'anii nagaan geenne achi mana hidhaa sanitti illee qunnamtii godhanii gaafa guyyaa sanbataa akka nagaan geenne itti himanii achi ga'uun keenya ji'a lama keessatti kan nuti keessaa waan kan hundaa xumuranne karaa dirree qabsoo karaa dhihaatti dhufne jechuudha. Achi booda warri argine Gabbisaa jedhama ajaja waraanaatti ajaja itti aanaa ajaja waraanaati. Jaal tokko diimaa bakka faashim isin jedhu sanatti agarre. Kun namooti amma maqaa isaanii yaadadhu achi kaambiin kophaatti jira kaambii kophaa san gaafuma san nu geessani halkan kaambii jaarsolee jedhan jechuun naannoo hoogganoon teettu hoogganoonni adda bilisummaa teettu bakka kophaadha kan waraanni taa'u kophaadha dirqamni kan irraa darbullee bakka kophaa waan ta'eef bakka kophaa san nu geessanii achi dhaynee gaafa dhaynu leencuun fa'aa agarree leencuu lataa fa'aa agarree san booda maqaa isaanii yaadadhu namooti ani beeku milkeessaa illee hin agarree goota bobbaas ture jedhanii achi hin turre Dr. Taaddasee Eebbaa fa'aa agarree
akkasiin gammachuu taatee halkan sanillee akkasumatti gammadaa bulanii guyyaa kaanillee torbaan illee san boodaan qaamni keessanii miidhama yoo qabaataniiti dhukkubsataa ture hedduu rakkisaa ture Daawudeeni isaan nu biraa fuudhanii deemaniini anaa fi Nagaasan immoo achuma dirree qabsoo sanitti hafnee fayyaa qabna achumatti hafnee qabsaa'ota machi jira waliin qabsoo keenyatti fufne jechuudha. Egaa waan hedduu waan dheeraa keessa dabarfatanii dirree qabsoo bahaarraa hamma dirree qabsoo dhiyaatti waan isin mudate waan mataa ta'e hordoftoota sagantaa kanaan nuun qoddachuu keessaniif guddoo isin galateeffadha. Waan irraa hafe immoo sagantaatti aanu walitti deebinee amma isinirraa barannutti egaa akka hadhaa kanaaf fayyaa argadhaa. Baga jiraatanii illee nu gammachiistanii isiniin jechuu barbaade. Galatoomaa isinillee baga waliin nu gammanne kajirtu waa dubbateettee Oromooni nuti amma injirraaf dubbannaa jaallawwan keenya qaqqaaliin hedduu jajjaboon uummata Oromoo irra hoogganuu danda'u achirraa darbanii addunyaa irra hoogganuu danda'u hedduun nu keessa dhufe. Har'a injirraa dubbannee nullee injirraa fi asirratti dhiyaatee dubbadhe. Kanaaf hin beekaa fi odoo hin ta'in hamma beeku isiniif haa ibsu jechaafiin wanni jedhee galatoomaan afeeruu keessaniifis deebitanii walqunnamuu keessaniinis hedduu galatoomaa isiniin jedha. Akkasii jiraadhaa jajjabaadhaa waan gaarii hojjetanii waan itti hojjetan kana itti fufaa isiniin jedha. Hayyee barakaa argadhaa ulfaadhaa egaa kabajamoo hordoftoota keenyaa kurfiin hadhaaf qabnu kanarra raawwata. Sagantaatti aanuun deebinee jaallee bayyaanuun hamma isinitti deebinutti nagaan nu tura. Baay baay. Nagaatti. Tolee nagaa.